Buliif oliin isin nagaa akkam jirtanii nagaa jirtanii baga nagaa nageettanii haadha kunoo viidiyoo dansaa akka qabadhee isinii dhufee jiraanii sunilleen akka warqii koofaa warqii itti koofanii marqanii nyaatanuu koofaa warqii kana qopheessiisaa fi kunoo warqiin asii jirti murattee qophoottee jirti. Warqina barbaachisaa kun sooddalle diqoo fooleellee midhaasisaa fi uddaawaa kororimaa jedhamu daakee diqaa isaa as godhee jira. Kunoo dhadhaallee dhadhaa bassaa as naqee jira. Waa ittiin xixiqqatanullee nyaata kuniin Oromoo silaafuu aananii fi dhadhaarraa hin fagaattu. Kunoo aanallee asii itichee jira. Ciicoo biyya faranjiiti. Biyya jiranuuni mana ijaaran jedhanii xarmuushiin tuni aanaa akka tasaa waa itichituu fi biyya kanatti aanaa itichuun diqqoo nama rakkisaa waan kanatti gargaara xarmuushii kana jechuu aanaa as itichiise akka malee aanaa midhaasiti qodaan kun yookiin xarmuushiin tokko aanaa akka malee midhaasiti. Kun amma akkanatti as naqee eeleetu akka malee eelee dansaa. Buddeenallee itti hojjetiisaa fi ammallee eelee dansaa kunoo amma warqiitii asii gadi naqee koofee isin agarsiisaa jechuudha. Warqii fakkanaa fi guddinni isii yookiin diqeen isii haguma abbaa itti barbaade ijoolleen guddoo koofaa warqii kana nyaatisa barattee hin jirtu kanaafuu fakkaatee hojjetuun nan barbaachisu isinuma agarsiisaa fi diqqoo isii hojjetaa. Harka kiyya dhiqadhee midhaafadhee dhufee kanaafuu koofaa warqii harkaan midhaasanii bulleessanii kan keessa akkana wanni jettellee harkaan midhaasanii isin hundeettan jechuudha. Eeleen sun duroo ofteerti. Amma kun akkanatti koofaa kiyya warqii hojjadhee irraa ba'ee kun aanaan gafa jedhee kaanii itittuu kun isin agarsiisaa fi diqqoo isaanii qabee ilaalaa jira. Horiin itti marqee halibii garuu likaametti kanatti deebisee akkuma jedhee ijoolleen kee guddoollee nyaattu kanaaf diqquma si hojjate jechuudha. Marquma duraa yoo hojjettu kaanee natti fakkaata sanuma naqaasisee keessattuu namni lafa alaa kana jirtanuu hin dedhinaa nyaata warqii kanaa koofaa akkanatti hojjedhaa. Dhadhaa qabaatanii jennaan dhadhaa sooddaa uddaa kororimaa waan jaallatan keessa guutanii hojjetuu dandeessanii aanaan ammoo dhadhaallee dhadhuma biyya tanaa bassee warri dandeettanii biyya argattan yoo jiraatan dhadhaa biyyaallee bassuu dhadhaa biyyaallee koofuu dandeettanii yookaan ammoo dhadhaa biyya tanaatiin akkanatti kun koofaa keessanii. Koofaa warqii akkanatti hojjetuu dandeettanii. Duyyoo an beeku warqiin akka malee nyaata hosee yookiin dansaa beera deette fa'aa yookiin dubaroo deette fa'aa fi akka malee barbaachiteedhanii garaa isaanii dhukkubsituu akka malee yoo nadhiin yookiin dubaroon deeggarti warqii kana bitanii fi qopheessanii fi
maal jennaan akka malee nyaata garaa namaa hin dhukkubsine jedhanii ammallee nama lafee cabe fa'a namooti lafee caban fa'a warqii kana bitanii horii qalanii fi achitti mana hojjaa ijaaranii fi warqii tanaa fi foon horiitiin akka nama lafee cabe falan yookiin akka deebisanii lafee isaa sanii akkasii godhatee bituu akka wadhaanaa beekaa yookiin qaabadha. Tanuma itittiin biyyalle kanaa kunoo gargaaru akka malee dansaa akkaataa itittuu kana ittiin itichee warra ala lafa alaa kana jirtan namni beekuu barbaadan yoo jiraattan na gaafatuu hin dandeettanii akka hin gargaaru akka malee nama garaaf akka malee dhukkubuuf yookiin nama lapheef gubattuuf nama lapheef rakkoo lapheef qabuuf akka malee dansaa jechuudha. Akkuma inni ititeeni fuudhee firiijii keessa godhee akka inni hin dhangampoonne firiijii keessatti achumatti lakkisaa keessumaan falattarutti kennaaf jechuudha. Firiijii keessa yeroo dheerinaa dheertuuf tura jechuudha. Hadhaa fi viidiyoon keessumaa viidiyoo biraa qabadhee haga dhufutti nagaa fi fayyaan naa turaa waaqa biyya teenyallee nagaa fi qabbana waa kennuuti kabeeloteelle waaqa beela baasuuti kabuuqaille waaqee haala nagaa midhaassee akka namoota keenya warra rakkatan warra qeerraa buqqaanillee akka qe'ee isaaniitti deebanuu ciratu bocatutti akka deebanuu nageenya biyyaa akka deebi'u alchaatiyyaa waaqni fi qulqulludha waaqa isinii kadhadhaa waaqa biyya teenya haa nageessuutiin quufaaf gammadan nu haa deebisuu isiniin jedhaa. Nagaa keessa naa bulaa, naa oolaa, naa turaa akka malee isin jaalladha.